Oduu simbirtuun Ameerikaan haleellaa Iraan irratti raawwatte. Waxabajjii 22 Ameerikaan haleellaa hamaa buufata niwukileerii Iraan bakkoota garaagaraa sadii kanneen akka Natanz, Isfahaan fi Fordow irratti boombii darbateen miidhaa hamaa Iraan irra geessistee jirti. Itti dabaluunis pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka jedhanitti Iraan ammas dabtee harkaan kennatu taanaan fuuldurattis adabbii ilaalessaa fi hamaan akka isii eeggatu akeekkachiisanii jiru. Haaluma kanaan ministeerri dhimma alaa Iraan immoo ibsa baaseen rukuttaan niwukileeraa Ameerikaan Iraan irratti raawwatte rukuttaa hamaa fi ilaalessaa kanaan dura hin baratamne seera idil addunyaa cabsite jechuun balaaleffatanii jiru. Itti dabaluunis addunyaan adeemsa dippiloomaasii gidduutti tarkaanfii fi weerara Israa'el deeggaruun dippiloomaasii kan gantii Ameerikaa ta'uu dagachuu hin qabu. Amma immoo Ameerikaan waraana balaa fi hamaa Iraan irratti gaggeessaa jirti jechuun ibsanii ministeerichi. Itti dabaluunis US seera yookaan naamusa kamiyyuu akka hin hordofne kan godhe kaayyoo sirna daguggaa sanyii fi dhuunfataa ta'e tarkaanfachiisuuf jecha seera dhaabdummaa yookaan yakka tokkollee akka hin qusanne ifa ta'eera jechuun dabaluun ibseera.